Enbeku suamade dandi kodura sebubade abjon kodubro dugober Yoya harka fuune kabajamuu fi jaalatamuu maatii seenaa wali kan ta'an hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba kan nagaa nu kenneef immoo waaqayyo haa galatoomu isiniin jedha isinillee akka nagaa taatan abdii waaqarraa qaba egaa har'a viidiyoo itti aanuun kachanne dhufneerra otoo gara viidiyoo kootiin ce'een garuu dhaamsa bulummaan saniif qaba innis immoo obboloota koo amantaa musliimaa hordoftan hundi keessan baga jala bultii ramadaanan isin geessaniin jedha kan biyya keessas kan biyya alaasi ramadaani kun ramadaana gaarii kan itti rabbi qalbii keenya jijjiiree kadhannaa keenya hojiirra oolchi kadhannaa keenya nuuf dhaga'amu nuuf haa ta'u biyyi keenya nagaa ta'u amantii qabdaniin namoonni kamiyyuu amantii qabdaniin waaqeffataanis ta'e musliimnis kiristaanis hundi keessan gara waaqayyootti bu'aa obboloota koo kan dhaamsa seenaa barbaadu akka nuti deekanaati biyya nagaa keessatti nyaanni dhugne ciisnu miti maatiin keenya obbolaan keenya baanii galuun baay'ee ulfaatee jira dhugaa dubbachuudhaa fi biyyi keenya biyya baay'ee baranaa waan hundumaadhaan kan cimtedha. Maatiin keenya akka taate jiranii hundi keessan iyyuu beektu dheenyaadha tokkoffaa haali guddinatii biyya keessaa baay'ee ol ka'eera maatiin keenya miidhamanii jiru lammaffaan baanii galuunis baay'ee ulfaatee jira nageenya isaanii irratti kan hundumaa waaqayyo irra dabarsee baratti kana bara nagaatti nuuf jijjiiree gammachuu akka arginu waaqayyoon nuuf kadhadhaan siniin jedha kun dhaamsa koodha. Akkasuma har'a viidiyoo maalii qabattee dhufte seenaan jechuu dandeessu viidiyoon kos keessumaa qabattee dhufe keessummaan kos immoo nama baay'ee kabajamtuu fi jaalatamtuu dubuun bushee xiqqoo wayii fakkaattu wayiidha. Mucaan kun yeroo duraa gaafa laalu garana nyaatti xiqqooshii wayiidha dhugaa rabbii jechuun bakka jira miti garana nyaatti gaafa argu waan xiqqoo natti fakkaatti daa'imuma xiqqoodha waan biyyaa baatee natti fakkaatti gaafa laalu nan qaanee ka'aniin keessan. Xiqqoodha gana daa'ima dafeen qacam godhaa obboleessa koo jana gaafa hin jedhu isheen abbaa manaa qabanaan jette naqaanessite kanaafiyyuu jechuudha. Ani immoo ishee gaafachuun koo keessan nan gaafadhan ture. Mucaan kun baay'ee nama harkisa dhugaa dubbachuudhaa fi garana nyaatti waan akka ta'e hin beeku. Kanaafiyyuu keessan gaafachuuf hin ture garuu maaliif immoo akka gaafachuun kun hordoftoota koos immoo namni baruu barbaadu jira biyya ishees ta'e seenaa ishee kanaaf isaaniif hin qooda jedhanidha. Amma dhuma viidiyoo keenyaatti akka nu wajjin taatanii caqastanii abdiin qaba eenyudha isheen jechuu dandeessu isinittiin immoo amma dhuma viidiyoo kootti ilaaluu dandeessu dubuun bushee wayii xiqqishuu eega haa xiqqishuu yaadee qacam gochuuf hin ture goona shawwadame ana obboleessa koo jana gaafa gaafadhu abbaa manaa qabattee naqaanis siniin jedha amma gara viidiyoo isheetti wal mana. Hashama harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota seenaa wilii nageenyi kiyya kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkam yeroo kana keessani hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdiin qabaa galatoomaa isin jechuun jaaladha akkasumallee seenaa wilii waan mana keetti naaf feerte fi guddaa galatoomi warri naan beekne finaatuubiin jedhama. Gaafii naaf qopheessitee jirti seenaa wilii gaafii yeroo jalqabaatiif gaafiin naa qophaa'e. Kanaafuu seenaa wilii guddaa tokko naaf galatoomsiin jechaa gaafii keetiif anillee deebisuudhaaf qophiidha. Gaafii inni tokkoffaan hinaan maqaa kee fi bakka dhaloota kee nuuf ibsi jedha. Bakka dhaloota kiyyaa Arsii aanaa loodee heexosaa itti dhaladhee Arsii bahaa ganda gabbee jedhamutti dhaladhe. Maqaan kiyya immoo Dastaa Girmaan jedhama maqaan maatii koo naa baasan jechuudha. Gaafii lammaffaa waggaa meeqa biyyaa baatee ani akka si ilaalutti daa'ima natti fakkaata baay'ee daa'ima natti fakkaata jette ani waggaa 19 fi walakkaattan biyya Arabaa dhufe jechuudha. Galatoom seenaa wilii gaafii sadaffaa maal jedha barumsa hamma meeqa barattee hojii harkaa baay'ee nama hawwatu eegaltee jirta
nama biraa hojjettutu si barsiisimu intarneetarraa baratte jette. Barumsa hamma kutaa 8ttan baradhe 8 xumuree jira garuu 9 hin baranne. Hojii harkaatillee immoo ani kan amma eegale kana kan amma hojjechaa jiru kana Beeruutitti baradhe jechuudha. Namitti ani bira hojjedhu hin hojjetti wanta akkanaa kana guyyuma tokko laalee tanan ijumaan hin laalee harkaanillee hin qabne harkaanillee waan ishiin hojjettu kana hin laalle. Ishii yeroo boqonnaa ishii yeroo mana barumsaa barsiistuudha. Mana barumsaati yeroo galtuun hojjetti jechuudha. Yeroo tokko galgala yeroo teenyee diraamaa fa'aa laallaa waliin isa sanii guyyaa tokko nan laalee guyyaa lammaffaa naan hojjedhamee as kennii waan nama dhibne fakkaatan jedheeni natti kennitee hojjedhumee laalinaan jettee jalqabdee kan ishii sanii miti kanan biraa jalqabdee naa kennite. Haaluma sanii nan baradhe jechuudha. Jalqabbii ishii san naa kennite san akkuma ishiitittan hojjedhee xumuree fi guyyaa lammaffaarratti hamilee argachaa barachaan dhufe akkasittan baradhe siin jechuun jaaladha. Seenaa wilii gaafii arfaffaa jaalallee yookaan hiriyaa qabdaa jedha. Nan qabaa eeyyanii jaalallees miti hiriyaas miti abbaa manaati abbaa manaan qaba jechuudha. Galatoomi. Gaafii shanaffaan yeroo jalqaba biyya Arabaa dhufte mudannoo si mudate qabdaa jedha. Eeyyanii mudannoo na mudate hedduun qabaa garuu qabdaa jedha. Eeyyanii mudannoo na mudate hedduun qabaa garuu mudannoo nan hin irraanfanne yoomillee taana kana keessaa hin baane. Jalqaba yeroo ni Beeruut deemu yeroo qorraatiin deemee yeroo keenya immoo hin ho'a. Achi booddee yeroo sanii uffata furdaa naa kennite ishiin ani uffata haphii uffadheen gadi bahee karaa saaloonii taasisaan saalooniidhaan akkas taa'aa jiru namni jira jechuudha. Abbaan manaa ishiitillee mana jira jechuudha. Kanaafuu yeroo sanii maal naan jette naa kennite uffadhu naan jette ani immoo barree achumatti silaayyuu kootii gubbaarraa qofan baafadha jedhee kootii san baafachuudha kana akkana ofirraa gadi fuudhu. Akka malee kana taatee harkana qabdee filhammaan naan jette darbite qara inti beetii isa sana irraanfadhu maaliif yeroo san baay'ee tokkoon gaddeen harrifadhe jechuudha. Indee silaa hundaa bitanii kanan baasu kootii bichaadha shurraabin jala jira harki asii garuu malee akkanaa bakka baay'ee tokkoon gaddee rarraayis immoo baradhee jira jechuudha. Isaan waan hin jaalanneef. Gaafii torbaffaan osoo dhiira faana deemtu maatii kee keessaa namni si argee naatee beektaa jedha. Maatii kiyya keessaa namni na argee nahee hin beeku maaliif jennaani karaa gubbaarra karaa mana barnootaa deemnu karaa namoonni hedduun deemanirra deemnaa waan ta'eefi wanta gara biraatti na shakkan natti fakkaatu. Maaliif barnootaaf yeroo galu namoota baay'ee wajjin waan deemnuufi irra caala dhiirota faanallee deemuun jaaladha waan ta'eefi baay'ee amala koo waan beekaniifi hin na'u jechuudha. Naheetis hin beeku. Galatoomi seenaa wilii. Gaafii 8ffaa biyya Arabaa dhuftee maatii kee gammachiistee beektaa jedha. Sirriitti gammachiiseen beeka maatiin kiyya waan guddaa miti waan xiqqoo yeroo godhuufi hedduu natti gammadu kan ofii kiyyaa godhadhullee ofii kiyyaa illee waan gaarii tokko yoonni godhadhe hin gammadu jechuudha. Naa gammadu baay'eetti naa gammadu natti gammadu. Anis yoo maatiin kee walumaa galatti akka maatii kootiitti maatiin waan ati hojjettu irratti hundarrattu bakka sitti gammadu yeroo baay'ee si galateeffatu waan ta'eefi kanaaf maatii kiyya gammachiisee nan beekaa. Eebbifamii ulfaadhu kanuma caalaa hojjedhu cimii kan hojjette keessa barakatii si haa fidu oonanillee waa kenneef yookaan waa ergeef jechuudha. Kan nuuf ergite kana caalaa waaqayyo siif haa barakachiisu kan harkaa qabdu jedhanii na eebbisu jechuudha. Gar malee natti gammadu kanaaf gammachiisee beekaa. Isiniin jechuu jaaladha namni kaa biyya ormaa kana dhufee maatii ofii hin gargaarree hin jira jedhee hin yaadu. Jireenya ofii caalallee ijoollee baay'een jechuudha. Anumaan wal qabatee jireenya maatii keenyatiif jechuudha kan biyyaa baanee fi
jireenya maatii keenya fooyyessinaa ofii keenya of jijjiirra jennee waan biyyaa baanee fi maatiin keenya nuttis gammaduu qabaa nuttis gammadanii jiru jedhee ni yaada walumaa galatti seenaa. Egaa hinaan koo jecha koo dhageessee yeroo keerraa aarsaa gootee dhuftee gaaffiif deebii koof deebiin gaaffii koodhaaf deebinaa deebisuu keedhaaf guddaa galatoomin siin jedha irra deebisee guddaa galatoomii haadhoo koo baay'een si kabaja baay'een si jaaladha asumaan sitti himaa. Kanaafiyyuu hordoftoota koo isinis immoo akka itti bashannantan abdiin qaba. Yoo yaada qabaattan saanduqa koomentii jalatti yaada nuu barreessaa. Amma viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti nagaa nuu turaan siniin jedha. Wanti tokko irraa hanfadhe innis maalidha? Like, share, subscribe gochuun dagatina dhageessaniitu. Enmeeku siwaamadde dandii koduraa sibuubadde abjoon koduu biroo dhugoome.